furmaata dhabanii hanga of jibbanii lubbuu isaanii of balleessan keessatti lammiin keenya gahaa jiran kanarra mee sagalee taanaa fi waan kana akkatti sagalee taanuuf maaltu furmaata waan jedhu yaada uummataa seenaan fudhaa ofii kan kootis hanga humna kooti rakkina jiru hin dubbannaaf jechuudha. Wanni kun nu dirqamsiisee fi yeroo kamiinuu yoo argitan nuti gaafa rakkinaa qofa kan nuti walii boonyu xiqqoo gaafa nutti tole wal lollaa wal jibbinaa siyaasni kan keenya akka boolii gaala of jala deebi'a jechuudha. Garuu wanni irraa dubbatamuu qabu osoo jiru rakkina biraa barbaanna nuti. Osoo rakkinni hiikamuu qabu osoo jiru rakkinni silaa furamuu qabu osoo jiru rakkina kan biraa uumuudhaaf wal hijaarree irratti wal jajjabeessinee irratti hanga wal ajjeesullee hanga geenyutu jira jechuudha. Kanaaf wanni kun badhaadhinaa fi kaafaa qofa laallatu rakkinni kun rakkina ilmaan Oromooti. Obboleewwan keenya kutaa 11 waan kana keessatti rakkataa jiran sagalee dhabanii imbaasonni biyya kana keessa jiran haala yerootiin wal qabachiisee hanga dhaqanii rakkina uummata keenyaa ilaaluu dadhaban irra jiru. Waan kana immoo rabbii jaraatiif ergantana nu malee lammiin keenya kun waan tokko hin qaban jechuudha. Waan tokko hin qaban akkuma kan koo akkuma kan kee gaafa biyyaa bahan jireenya ofii mo'achuudhaaf takkaa moroorroo biyyarra jiruuf biyyaa bahe uummanni kun malee waan tokko nama ajjeesanii yookiin immoo badii tokko balleessanii miti. Jireenya mo'adhaa maatii koon gargaaraa jireenya fooyya'aa han jiraadha jedhaniiti carraa kana mudatan. Waan kanaaf immoo sagalee ta'uun rakkina keessaa baasuun Oromummaan dirqama nurra kaa'ee jira. Rabbiinis immoo irraa nu gaafata waan kana gaafa ati ofii keetii nyaattee dhugdee bakka sitti tolu bakka sitti ho'u bakka sitti qabbanaa'u bootaa gogaa keetiif nafsiyyaa kee sii ta'u gaafa raftee bultu obboleessi kan kee osoo biyya duniyaarra jiru akka du'aatti cinaacha tokkorra ciisee jiraate yoo taa'u ciisuu dadhabee yoo ciisu ol kahuu dadhabee gaafa inni rakkatu carraa biyya duniyaatiif waan kana yoo callisnee siyaasa nuti deeggaru tuqaa takka immoo siyaasan deeggaru yookiin immoo jireenya kan koo keessaa waan tokkotti na jalaa waan tuqu qaba yoo jennee kan jaallallu taane rabbis nun dhiisu jechuudha. Rabbis nun dhiisu gabrummaa nuti irratti wal nyaannu kanallee rabbiin nurratti dabala. Rakkina biyyi keenya qabdu kanallee dachaadhaan rabbi nutti hidhaa jechuudha. Maaliif hanguma ofii keenya bal'ifachuudhaaf yoo kan sochoonu qofa taane. Kanaaf akka ilma namaatti wanni kun dirqama. Akka lammiitti immoo akka dhiigaatti immoo uummanni kun rabbii gaditti nu malee waan takkallee wanni jarri qabu hin jiru. Waan tokko ijoolleen kun jechuudha. Mee waan kana hundee irraa fuunee haa ilaallu. Yaa obboleewwan nuti Oromoon yeroo kamiinuu jaarraa amma keessa jirru jaarraa hanga dabarsinee fi hanga har'allee keessa jirru uummanni keenya bara nuti itti wal gabroomsinu bara nuti itti wal rakkifnu bara nuti itti kasaaraa keessa wal galchinu bara kana keessattuu nuti ilmaan Oromoo dhugaa yoo walitti maa deemne gaariidha. Waan silaa walii gallee furmaata godhachuu dandeenyu ofii keenyaaf boolla walii qonneeti ofii maa keenyaaf wal awwaala. Gaafan akkas isiniin jedhu uummanni keenya akka carraa ta'ee gaafa biyya kana dhufu biyyi kun biyya lammii isaatiifu akka seeraatti waan keessa jiraatan miti isuma dhugaa lammii biyya isaaniiti dimokiraasiin hin jiru garuu akka namaatti jiraachuu ni dandeessa isuma sin beektanu jechuudha. Dimokiraasii wanni jedhamu maaliif hidhamtee maaliif hidhama namni kun rakkinni isaa maal balleessee hidhama gaafiin akkanaa biyya kana keessa hin jiru jechuudha. Akka amma biyya keenya keessatti abbaan barbaade mootummaa waamee arrabsee humna nageenyaatiin dhagaatti guuree abbaa barbaade qeeqee biyyuma nu gabricha jennu biyyuma nu mootummaa abbaa irreetu jira jedhu sana keessatti namni keenya poolisii rukute
mootummaa akka fedhetti arrabse waan barbaade haasa'ee carraa keessa jiraatu qaba. Carraa keessa jiraatu qaba biyyuma keenya garuma wayyaanee iyyuu jira. Garuu biyya kana keessatti lammuma biyya kanaa ta'a waan tokko ati dubbannaan kafaltiin sii kaffalamu morma keessirraa fuuchuu jechuudha. Biyya kana keessatti lammiin keenya rakkatee jira. Ijoolleen keenya Suudi Arabiyaa keessa Jiizaan, Taayif, Riyaad, Makka, Jidda keessattuu ijoolleen keenya Jiizaanii fi Riyaad keessatti baay'een isaaniidhaa hidhamanii dararaa hamaa keessa galanii jiran. Hanga bishaan dhuguu dadhaban. Hanga bishaan dhuguu dadhaban jechuudha. Qoonqoon isaanii kun bishaan gad dhuguu dadhabee nyaata dhiise. Wal'aansa tokko dhabanii namni 100 lakkaa'amu. Kilaasii nama 10 keessa rafuun namatti ulfaatu. Yeroo ho'aa kana ni beektan. Kana keessatti lammiin keenya luqqa'ee dhumee namummaadhaa bahee yaa Rabbi lubbuudhuma kana maaliif na keessaa fuuchuu dhiiste jedhee ofii isaatii hanga lubbuu ofii of balleessu irra ga'eera jechuudha. Nuti garuu ala kana keessa teenye yaa Oromoo dadhabina nuti qabnu laala. Ala kana keessa teenye maaliif Jimmaa taatee uumamte, maaliif Arsii taatee uumamte, maaliif nama badhaadhinaa taate jennee wal qaluu kana hojiin keenya. Sanuu carraa nuti qabnu hanga carraa mootummaan biyya kanaa nu qabu qofaadha malee osoo qabamne nus warrumaarra lubbuu isaanii balleessu kana isa tokko jechuudha. Isa jalqabaati sila. Nuti ala kana teenye sila kan isa biyya keessaa dhiisati. Isa biyya isaa keessatti yoo du'e Oromiyaa keessatti haati isaa abbaan isaa awwaalu dhiisi. Biyya kana keessatti biyya nuti keessa teenyu kana keessatti obboleessi kan kee kan kaleessatti wajjin nyaataa turte. Kanatti wajjin karaa kana deemtee dhufte. Kanatti wajjiniin jiraataa turte si bira akka cabaa qabame. Arraas naannoo ati keessa jirtu keessatti dararamee hanga dararaa lubbuu ofii of balleessu irra ga'ee jira. Nuti garuu waan isaa akkatti yaannu hin beeku isuma dhugaa. Waan kana yaa ilmaan Oromoo siyaasni gaafa nagaa qabaata. Siyaasni gaafa nagaadha. Nagumaan jiraachuu gaafa dandeesse siyaasni. Amantaa Rabbiin amantaa muslimaa hordofi amantaa waan feete hordofi gaafa nageenyaan jiraatte qofaadha. Gaafati Rabbii si uumee gaafati gabbartu jechuudha. Kanaaf ummata kan keenya sagalee nu ta'a. Sagalee nu ta'a keessattuu adaraa Oromummaa warreen imbaasota walitti dhiyeenya qabdan. Ijoolleen keenya mootummaan gara funduraa kanatti akka inni furmaata gochuu deemu dhageenyeerra. Garuu ummanni keenya obseera yeroo ho'aati. Keessattuu yeroo kana keessatti guyyaa nuti har'a keessa jirru kana kaase wallaahi al-azim hawwi jechuudha. Sadarkaa har'arra jiru takkaa godhameen beeku lammiin akkas jedhanii matu warri biyya kana. Ni agartan duuba kan kookan mukayyafa lama. Kana malee taa'amuu hin danda'u. Hooqii ol fuudhamee parsantaa 54 hanga 4 dhabamu keessatti biyya kana keessa jiraatamaa jira. Kana biraan gaafa namni 200 300 kilaasii hanga namni 20 keessa taa'utti rakkatu keessatti gaafa hidhamu namni hin du'aa jechuudha. Qilleensi hin jiru ni dararama bakka itti dhiqatu bakka itti miiccatu bakka itti nyaatu hin qabu mana fincaaniitiin wal bira namni sagalee jaraa dhaga'u tokko illee hin jiru. Yaa lammii koo adaraa waan kana irratti wal gargaara. Juwaar hidhamu biyya isaatti hidhame biyya abbaa isaa jira. Yoo du'e aalii isaatu isa awwaala Oromootti isa awwaalata. Abiyyiin biyya isaa irratti mootummaa ta'ee jira. Anii fi ati aangoo irraa buusuus irra kaa'uus hin dandeenyu. Sagalee walii ta'uu wal jajjabeessuu malee. Waan kana dhiisaa lammii keenya kan Rabbiin malee Rabbii gaditti nu malee nama hin qabne kan adaraa keessattuu warri imbaasii irra hojjettan ijoolleen Oromoo adaraa gandummaa kana keessaa baha lammii keenya kanaaf furmaata ta'a. Wanni biraallee yoo hafe akkuma isaan achi keessatti achuma keessatti akka namni kun qilleensa fudhatu akka godhamuu danda'u akka imbaasiin deemee jaallaatu adaraa akkas gochuu yaala yaa ummata sagalee ta'a. Sagaleen feesbuuka kanarratti iyyamu xiqqoo fakkaata maaltu si dhagahaa jedha namni baay'een namni hubannoo isaan qabne garuu dhageettii guddaa qaba. Alhamdulillah Oromoon biyya dimokiraataa keessas jira. Akka nuti biyya kana keessatti inni qofa osoo hin taane addunyaa keessa jira Oromoon furmaata gochuu ni danda'a. Kan nam tokko yoo dhagahamuu dhabe kan lama kan sadii kan kun nuti miliyoona keenya jira jechuudha. Miliyoona ciiseessuu FFB kanarratti sagalee ta'a fi lammii keenya kana furmaata akka argatan namni keenya warri as keessatti qabamanii harka mootummaa jiran du'anii awwaalamuu wayya jechuudha. Duutee
gaafa duute du'aa kan keeti namni biyyoorraa dhufe biyyootti deebi'a rakkina hin qabu garuu namni osoo jiraa lubbuun jiru akka jirre gaafa ta'u ilmi namaadha meetaa yaada namni tokko lubbuu akkas ofii jaallattan kana namni gaafa aadaa ofitti kaayee of ajjeesu rakkina irra dhumaati jechuudha maal gochuu ilmoo dhiiraa gaafa akkas taatu suma dhugaa rabbi baay'ee tokko namatti ulfaata afaan ittiin ibsan hin jiru jechuudha afaan ittiin waan kana ibsan nama rakkisa mee sagalee koo kana sheer godha oromoon as jala jirtan guutuun keessan mee warri lammiin keessan si yaachise sagalee koo kana sheer godha mee yeroo tokko nama 30 as jala jirtan 30 kun kutaa feetan ta'a siyaasa irraa miti kanan dubbataa jiru arsiin du'aa jira achi keessatti jimma du'aa jira Harargeen walloon wallaggi oromoon guutuutu achi keessatti dararamaa jira ijoollee keenya sanaaf sagalee taana sheer godha mee oromoon sheer godha sagalee haa taanuuf yoo namumti lama namni sadi sagalee koo kana dhagaye fakkeenya godhate yoo sagalee taane furmaata argachuu danda'an mee sagalee koo sheer godha adaraa oromummaa mee yeroo tokko gaafa duune qofa walii ba'uu rakkinan faayidaa takka illee hin qabu gaafa duune qofa erga namni du'aa reenfa namaa poosti gochuu aadaa godhachuu kana biraa deebi'uu qabna ilmi namaa gaafa rakkatu yoo sagalee siin taane gaafa duute hojii keetiif rabbiin malee waan takka illee haati keetiif lammii dhiisiyati saba dhiisi biyya dhiisiyati haati keetiif abbaa kee caala wanni biyya duniyaa kanarraas jaallatu hin jiru isaanuu gaafatu duute waan tokko sii gochuu hin danda'a Acaaluu Hundeessaa osoo irra lubbuun jiraate anis atis wareega baafnaaf wallaahi wareega baafnaaf namni eenyunuu ilma Oromoo ta'e osoo simmoo Acaaluu Hundeessaa osoo jedhani anaan gubiina ajjeesedha malee namni Acaaluu Hundeessaan kennu ture garuu gaafa du'u in awwaalle jechuudha waan tokko wanti nuti goonu hin jiru jaalala akkanatti qabnuuf kana gaafa inni jiru nagarsiifne gatii ta'e gaafa inni jiru nagarsiifneef jaalala amma akkamma qabnu kana akkamma siidaa warqee irraa ijaarra jenne maallaqa gamaaf gamana walitti guurru kana guutuun keenya gamaaf gamana dhaabbanne sababaa isaatii wal nyaannu kana gaafa inni jiru namni isa yaadatu hin jiru jechuudha namni maaliif olollee irratti odeeffamaa namni kun qaroo Oromooti ija Oromooti eegumsi godhamaafi jira mana akkamii keessa jiraataa jira namni kun ilmaan isaa akkamitti guddifataa jira jaartiin isaa haati isaa abbaan isaa obbolaan isaa nagaa qabu namni jedhee takka gaafate hin jiru jechuudha namuma tokko hiriyaa wajjin guddatan malee garuu har'a gaafa of biraa dhabnu hunda keenyatti mimmaan qabachuu dadhabe jechuudha lammiin keenya kanas keessatti dararamaa jirus kanuma akka Acaaluuti carraan biyyaa isaanaa baasu malee haa rakkatan malee Acaaluudhaan wanni nu adda goonee salaallu hin jiru jechuudha kanaaf adaraa yaa Oromoo ko sagalee ta'aaf osoo anaatis otoo siitis akkuma kana jechuudha akkuma kana warreen mana hidhaa beektan ni beektan mana hidhaa jechuun yaa ummata keenya mana hidha nama miti warreen mana hidhaatti nama galchee nama eegu kun keessattuu warri alagaan ni beektan alagaan sanuma biraan mana hidhaati sanuma biraan immoo ummanni kun rakkina amma biyyi keenyaaf masir walitti jiru jecha ummata keenya akkanatti qabanii jiran ummata keenya yoonni dhume dantaan qaban isa ummanni dheebuudhaaf iyyuu namni bishaan mana afaan isaaniitti naqu hin jiru jechuudha gaafa du'an qofa du'aa isaanii fuudhanii dabarsan namni kumaatamatti lakkaa'amu walirratti ijaarame ni agartan suuraa asirra jiru wallaahi suuraan sun suuraa haqiiqaa yoo jenne nama kijibsiisa maaliif ummanni keenya ijoollee as nu biraa qabaman baay'ee dubbisaa jiran nuti wallaahi la'aziim ummanni walirratti kan maramee ciisee gidaara ga'uuf kaadha wallaahi la'aziim bakka ciisuun qabu namni bakka lafa walirra ciisa ummanni gaafa cinaacha jijjiirrachuu walirratti jijjiirrata jechuudha ni agartan rakkinarraa namni rakkina bira dabarfatee coraan namaa kun irraa harca'eeti ni agartan namni kun cittaayee dhume namummaan isaanii kun irraa jijjiirame kun hundi dararaarraa yaa ummata dararaarraa qalbiin lammii akkanaatiif nama dhukkubsanne wallaahi bilisoomnus waa takkallee fa'aa bu'aan qabu waa takkallee
lammiin garaa akkanaa waliin laafne gaafa akkanaa wal biraan dhaabbanne gadi baanee inni iyyineef gadi baanee waan kanaa hin maraanne bilisummaa nuti barbaannu tokko illee hin jiru. Anis atis carraa kana keessa seenuudhaaf waan takkallee wanni adda si godhu hin jiru. Isaanis namuma akka kan keetti nama akka kan keetti yaadu nama akka keetti jireenya gaarii jiraachuu barbaadu. Mungkin nama nurra yaaduu danda'u ta'uu isaaniitu mala jechuudha. Sanuu ijoollee daa'ima yaa ummata ijoollee daa'ima ijoollee umurii isaanii waggaa 25 gadiitti guutuun isaaniidha jechuudha. Kan biyya keenyaaf qeerroo biyyi keenya Oromoon hanga kana ittiin Oromoo jedhamtee jiraatte qofaadha guutuun isaaniidha jechuudha. Ijoolleen achi keessatti rakkataa jirtu kun ijoollee akka itti qalladan tokko miti jechuudha. Wallaahi al-azim. Ijoollee roorroo sabarraa deebisaa turte. Ijoollee abdii biyyattiiti bor jechuudha. Ijoollee abdii saba kanaati. Kan akkanatti carraa rakkinaatiif biyya alagaa keessatti akkanatti rakkattu kun baay'ee tokko garaa nama nyaata. Wallaahi baay'ee tokko garaa nama nyaata. Yaa Oromoo wanni kun baay'ee tokko nama garaa nama madeessa. Furmaanni isaa ammas wanti jiru walitti hiyyuu dhiisaa inni aangoorra jiru quufee nyaatee akka barbaade tahee bashannanee maaliifan aangoorra taa'ee mootummaa hin jedhamne jechuudhaaf lola yaa saba kaan carraa biyya faranjii keessatti baratee digirii lakkoofsisee profeesarummaa lakkoofsisee waan barumsa jedhame addunyaarraa barateeti maaliifan barumsa kan koo kanaan maaliifan aangoorra taa'ee mangistiin jedhamne kanuma qofaaf iyyaa jechuudha kanuma qofa garuu lammiin keenyas keessatti rakkataa jiran immoo deemeetan jireenya dhuunfaa kan kooti jijjiiradha jireenya maatii kootiin jijjiira harrumallee akka namaatti nyaadhee uffadhee buluun danda'a yoon socho'e waan jedhu kanaaf biyyaa ba'a baay'een isaaniidha jechuudha baay'een isaaniidha kan carraa barumsaallee argatanii barachuu hin dandeenye kan carraa garaatti nyaatanii quufuullee carra kanallee kan hin argannedha ijoolleen as keessatti dararamaa jirtu kun yaa saba kamtu caalame silaa eenyuuf sagalee ta'uun barbaachisa mootummaa nuti iyyinuuf kan gaardiin kumaatamaan itti lakkaa'amee eegumoo masaraatti eegumoo warra hadha mana hidhaa jira jennee nuti iyyinuuf kan guyyaarraa dooktoronni jijjiiramanii maal ta'e rifeensi isaa bakki tokko irraa buqqahee jedhamee achi keessatti jijjiirame nyaata maal barbaada maal dhuga bakka kamtu itti tola jedhee ciibsamu sagalee ta'umoo lammii keenya as keessatti gubaa kanaan kan bishaan dhugaatii takka hin qabne kan waan nyaatu hin qabne kan waan uffatee ciisu hin qabne as keessatti namummaa ofii jibbuuf silaa sagalee ta'utu karaa bilisummaatti isa kamtu dhihoodhame akkuma namaattu namuma taanee haasa'uudhaaf yoo isa kamirraa haasofne irra bareeda yaa saba ani isuma dhugaa yeroo tokko gaafa lammii kan koo akkanatti rakkatu argu lammii isa kamiif kan nuti sagalee taana jennee hanga aarsaa lubbuu kafallee baay'ee waa asirratti wanna nuti sooshaal miidiyaa kanarratti iyyinu nuti dimokiraasiidhaaf kan qabsoofnu garuu lubbuu keenya aarsaa nu kaffalchiisaa jira haa ta'u lammiidhaaf aarsaa lubbuu kafallee kanaaf yaa bilisoomu jenneeti kan nuti of kenninee dubbannu haa ta'u malee yoo lammii akkana rakkatu kanaaf sagalee taanee aarsaan ta'in aangoo irratti nama qabuudhaaf tokkommoo aangoo irratti nama baasuudhaaf wanti nuti aarsaa lubbuu kafallu hin jiru jechuudha gaafa rakkinoota akkasii furannee kaan waan biraa irratti yoo aarsaa kafallee homaa rakkina hin qabu garuu yaa sabaa adara ani ogummaa asirra bahee liivii irratti waa dubbachuu hin qabu hin jedhina iyya keessan dabarsaa hanga dandeessanuun warri feesbuuka kanarra ciiftan baay'een keessan mootummaadhaan walitti dhufeenya qabdan namoota beekumsa qabu namoota waan kana furuu danda'u as keessatti ni jiru biyyarraa Muhammad al-Arusiin sun biyya kana keessa taa'ee artisti Ali Birraa biyyarraa fidee makkatti interviyuu gochisiise garuu makkaan keessatti kan ciisu lammiin Oromoodha lammiin saba isaa miliyoonatu biyya kana keessatti dararamaa jira namni kun nama sooshaal miidiyaarra jiru namoonni akkanaa kun miliyoonatu ciisan as keessa gariin paartii siyaasaa ganaa aangootti dhufu deemu miila qabanii ol harkisan gariin immoo mootummaa kana kursii irratti eegan warri kun lammii isaaniitiif osoo sagalee ta'aniitti furmaata argachuu danda'an har'a biyya Suudii kana keessatti abaasaandaroota gurguddaa warri dubbisuu danda'an asirra ciisan feesbuuka kanarratti
bilbilaan kan wajjin haasaa garuu walii yaaduun hin jiru nu keessa walii yaaduun hin jiru namni yaadataa iyyuu hin jiru jechuudha namni yoom yaadata gaafuma firri dhiigaan isaa fuudhamee ol darbatame qofa garuu anis atis isinis akka lammiin keenya miliyoonaan biyya kana keessatti hidhaadhaan dararamaa jiran quba qaba garuu immoo waan sagalee ta'uu fi irraa nu dhoowwe hin beeku wallaahi nama yaachisa jechuudha kanaaf adaraa obbolummaa warri amantaa muslimaa qabdan adaraa obbolummaa rabbiin amantaa jaallatamaa fi kabajamaa kana walitti nuu kenne haqa nurraa qaban osoo ofii keeti nyaattee dhugdee ballifattee ciiftu bakka barbaadde deemtee bakka barbaadde deebitu obboleessi kan kee gaafa akkanatti rakkatu humna qabduun arraba rabbi sii kenneen ija rabbiin sii kennee sii ilaalchituun gurra rabbiin si dhageessise nagaa si godhe kanaan ummata kee kanaaf sagalee ta'i waan dandeessu hojjedhuuf kaan rabbitti dhiisiif du'aa'ii ta'ullee godhaafi yaa oromummaa nuti imannu gaafa biyyeetti dabalamne waan tokko wanti nuti walii goonu hin jiru har'a addunyaa irratti otoo jirru yoo waan takka walii ta'uu hin dandeenye oromummaa nuti lafa jalatti Hacaaluu Hundeessaatiif waan tokko gochuu hin dandeenye jechuudha Hacaaluu Hundeessaatiif waan tokko gochuu hin dandeenye achitti namni bishaan aayilaandii tokko fuudhee geesseef hin jiru Hacaaluudha waan takka illee hanga feetan boosanuuf adaraa oromummaa lammii keessan kanaaf sagalee ta'a haasa'uu danda'a rabbumaanillee yoo ta'e kadhadhaafi yoo waan biraa dadhabden rabbiin kadhadhaa warri muslimaa yeroo salaattanii kaatan rabbii keessan kadhadhaafi lammii keenya kana yaa rabbi rahmata godhiif jedha warri amantaa biraa qabdan yeroo salootii keessan saloottan rabbiin kadhaafi lammii keenya kana rabbiin akka gara biyyaatti nagaadhaan isaan deebisu wanni kun waan baay'ee irratti dubbatamuu qabuudha ummanni keenya ummata siyaasaa qofa taatanii dhumtan akka namaatti namummaa yaaduun hafeera nu keessa hin jiru namummaadhaa yaadaan baay'een isin taajjabe isuma dhugaa maaliif yoo jettan ani waanan irraa dubbadhu kanarra isuma dhugaa yoo ta'e gaafan paartii deeggarus gaafan nama dhuunfaa tokko maqaa isaa dhaadhessee dubbadhus maaltu rabbii walitti na buusa maaltu immoo seenaa kan koo keessatti na xureessa jedhaa eeggataan dubbadha isuma dhugaa yoo nama arrabses yoo nama qeeqes wanni kun boruu itti gaafatama waan kana rabbiin birattis seenaa irrattis natu itti fudhata waan jiru durseen itti yaadee kan dubbadhaan isuma dhugaa jechuudha garuu isin taazabeedhaan keessattuu isin ijoolleen as jala jirtan maaliif gaafan abbichuu faarsu akka isin itti sheer gootan gaafan Jawaar arrabsu akka isin itti sheer gootan gaafan Jawaarii dubbadhu gaafan Jawaar akka inni mana hidhaatiif iyyu gaafa san akka isin itti sheer gootan nama 400 500 akka isin itti ilaaltan ariifattanii akka isin sheerii gochuu barbaadu isinin taazabe isuma dhugaa gaafan Jimmaaf dubbadhu gaafan Arsiif dubbadhu Wallaggaaf dubbadhu sheer gootan isinitti tolaa gammadaa onnee ollaa facaasaa garuu lammii keenya gaafa as keessatti lammii keenyaaf sagalee haa taanu gaafa jennu ni qabbanooftan jechuudha hanga nuti itti walii yaannu mee ilaala hanga nuti itti waliif yaannu maal rakkoo qaba anuu kanan yeroo koorraa muree taahee lammii kan koo kanaaf dubbadhu ati yoo sheer gootee namni biraa immoo sababaa sagalee koo kana dhagayen tokko immoo kanarraa fakkeenya fudhate tokko waan tokko furmaata gochuufii danda'a obbolees yoo waan biraa gochuufii dadhabe yoo du'aa godheef yaa rabbi ummata kanaaf furmaata godhi yoo jedhe kunumtu gahaadha jechuudha waan biraa dhiisa maaliif sheeriin godhe sagalee koo maal taata adaraa oromummaa adaraa muslimummaa jennee isin kadhanne sheer godhaafi an sheerii peejii irraa waan takkallee kan hin barbaade ni beekta an peejii koo yoon guddifachuu barbaade yoon hordoftoota baay'ee qabaachuu yoon barbaade wanni baay'een isin har'a kumaatamaan na ilaaltan waan miliyoonatu lafa ciisa fidee ittiin ummata nama beekamaa tokko ta'uu nan danda'a garuu no an nama kanarraa dhimma qabu mitiif malee nama kanarraa dhimma qabuuf miti nama naa argiif naa dhagahiif nama waa hojjetu miti alhamdulillah kanaaf sagalee koo kana sheer godhaa haa dhagahamu sagaleen obboleewwan keenyaa kun haa dhagahamu yaa ummata bahaa dubbadhaa fi bahaa iyyaa fi wanni isin barreessitan wanni isin poosti gootan wanni isin profaayil godhatan guutuun isaadha amma lammiin keenya kun furmaata argatutti amaanaa kana ta'uu qaba laala kana ta'uu qaba lammii keenya gaafadhaa bilbilaa gaafadhaa rakkina jarri keessa jiru himaa hin baasota adda addaatti bilbilaa
lakkoofsiin baasotaan ciisa feesbuukii jala peejii adda addaa jala yuutuubii irra ciisa argachuu dandeessan afaan beektan hundawwala hankatti dhiyaatan hundawwala gaafadhaa amma waa'ee siyaasaatiif maashaallah har'a federaala keessaa namni wal quunnamtii qabdantu jira community biyya keessaa kan biyya ala guutuun keessaa wal quba qabdan guruuppii keessaan ijaarrattanii wal quba qabdan waan kana miti oromoon har'a waan guddaa nama lammii biraatiif furmaata ta'uu ni danda'a walitti dhibooftan malee waliif hin yaaddan malee walirratti hojjettan malee waliif hin hojjettan malee har'a oromoon biyya tokko taahee biyya tokko jeequu danda'a jira har'a yoo fakkeenyaaf waanee fudhannu ta'e warra nageenya addunyaa eegu keessatti har'a oromoon achi keessa ciisa miidiyaa addunyaa keessa oromoon hin ciisa gaazexeessaa ta'e daayirikteera ta'e warra nageenyaa eegu waa hunda keessa oromoon har'a ciisa jechuudha achi keessa ciisa har'a waan kana nam tokkittiin gochuufii danda'a garuu lammii ofiitiif hojjechuurra nuti ofii keenyaaf quufnee nyaachuu ofii keenyaaf baay'ifnee guddachuu waan kana hawwina gaafa ufna taajabsiisa suma dhugaa humna qabnuun itti fayyadamnee lammii keenya nagaa gochuu lammii keenyaaf waan tokko bu'aa buusu nama xiqqoodha jechuudha kan yaadu kanaaf yaa rabbi lammii kan keenya kana yaa rabbi nu baasi yaa rabbi nu baasi yaa rabbi ijoollee miskiina kana ijoollee waan takka hin beekne siyaasa irraa quban qabna ijoollee qulqullitti akka garaa haadha si keessaa baateen dhufte jireenya addunyaa kana bal'ifachuudhaaf maatii si gargaaruuf obbolaa si haadha si abbaa si gargaaruuf ijoollee biyyaa baate kana yaa rabbi ati harka kan keetiin yaa rabbi nagaan biyya sitti yaa rabbi nu deebisi aamin jedha yaa rabbi nu deebisi yaa rabbi harka zaalimaatii nu baase lammii keenya kana yaa rabbi